koreen dhaabbiin keenya hojjechaa ture jira. Miseensonni caffees bakka filannoo isaaniitti waajjira qaban irratti dubdeebii kennuudhaan hanqina jiru laaluudhaan hojii hojjechaa turtanii jirtu. Isa kanaaf duraan dursee galata guddaa isiniif galchuun barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa akka cimu hanqinaaleen jiran akka sirratan hojiiwwan qabaman karooronni qaban akka milkaa'an kabajamaa caffee kanaan qeeqnii fi dubdeebiin kennamaa deemu iddoo murteessummaa kan qabuu fi dhimmi hundumtuu akka karaa barbaadamuun deemu abbummaadhaan hoggansi isin kennaa jirtan yeroodhaa gara yerootti bilchaachaa fi jabaachaa kan jiruu fi mootummaan naannoo keenyaa akka cimu ijaaramni jiru akka cimu manneen hojii mootummaa ergamarraa eeggamu akka bahan gochuu keessatti hojii baay'ee ajaa'ibsiisaa ta'e kan hojjechaa jirtanii dubdeebiinis seeccamee kennamu yeroodhaa yerootti irraa barachaa hanqina jiru sirreessaa ciminoota jiran immoo daran jabeessaa kan itti dhufamee fi abdii olaanaa kan nutti uume ta'uusaa carraa kanaan ibsuun barbaada. Isa kanaafis hojiiwwan amma yoonaa hojjetaman keessatti abbummaadhaan caffeen milkaa'an kun bu'aawwan argamaniin uummanni naannoo keenyaa akka mataasaa ol qabatu akka fayyadamummaan isaa mirkanaa'u hojiin gama kanaan qaamni seera baasaa qaamni to'atu kun hojjetaa jiru hojii guddaadhaa kan jedhu kana kaasuudhaaf dubdeebiin asittis har'as guyyoota darbanis kaaftan har'as karaa koreewwan dhaabbii dhiyaate hunda isaa fudhannee tokko tokkoon hojiiwwan itti aanan keessatti kan ilaalluu fi kan sirreessinu keessattuu bara hojii 2017 keessatti boqonnaa amma raawwii keessa jiru kanarraa kaafnee tokko tokko seeccaanee kan hojiitti hiiknuu fi yeroo itti aanu keessattis fooyyessinee fooyyee gaariidhaan kan isinitti deebinu ta'uusaa asumaan mirkaneessuun barbaada. Dhimmoota akkuma waliigalaatti yaannoo irratti ka'an gaarii ta'an qofa kaasuudhaaf malee kan kabajamaa caffeedhaan dhimmoota irratti hojjetamuu qaban jedhamee akka kallattiitti kaa'aman isaan irratti deemuuf miti jechaadha. Kanaaf dhimmoota utuu akkamitti ilaallamuu qabanii utuu akkamitti ilaallee bu'aa caalmaatiif nu gargaaraa dhimmoota jedhan qofa irrattan xiyyeeffadhaa. Kallattiiwwan kaa'aman garuu hojii tokko tokko keessatti kan ilaallee sirreessinu ta'uusaa mirkaneessuufi. Ka uummanni keenya uummanni Oromoo qabsoo hadhaadhaan waan har'a ga'e kanarra ga'e. Qabsoo hadhaadhaan waan har'a ga'e kanarra ga'e yeroo jennu haasaa mi'eeffachuudhaaf miti. Guyyaa guyyaatti qabsoo bu'aa ce'ii keessa dabarree iddoo har'a geenye kana qalbiidhaan yaadachuun yeroo hunda waan keessa dabarree as geenye sana qalbeeffachuun waan har'a itti jirruufis waan boruutti tarkaanfannuufis baay'ee baay'ee murteessaadha. Uummanni keenya rakkinaaf gadadoo namni hin argine argeera biyya kana keessatti. Uummanni keenya utuu qabuu akka hin qabne utuu beekuu akka wallaalatti utuu aarsaa kaffalee biyya ijaaree jiru akka gantuutti utuu kabaja qabu namummaa qabu akka namaa gadiitti aadaa isaa dhabee eenyummaa isaa dhabee cunqursaa hamaa keessa dhaabbatee qabsaa'ee qabsoofsisee uummataas ga'eedha. Uummata akka laayyootti iddoo ta'e ka'ee iddoo ta'e ga'ee miti uummanni keenya. Qabsoon uummata keenyaa qabsoo ibsa fixachiisaa qabsoo bilchinaa fi beekumsaan hubannoodhaan masakamee yeroodhaa yerootti jala jalaa dhaawataan bu'aa buusaa bu'aan isaa sun immoo akka hundee gadi fageeffatu haala mijeessaa qabsoo bilchaachaa cimaas ga'eedha qabsoon uummata keenyaa. Injifannoon hireen har'a argate kunis kennaa miti. Uummanni keenyas uummatoota Itoophiyaa biroo irraa wanta addaa inni barbaadu tokko iyyuu hin jiru. Fedhiin addaa inni qabutu biraas hin jiru. Uummanni keenya walqixxummaa, obbolummaa dhugaa, bilisummaa dhugaa
waan qabu irratti hojjetee jiraachuu, waan qabu irratti immoo kaan faana waliin ta'ee jiraachuu, hawwii kana mul'ata kana qaba uummanni keenya. Hawwii fi mul'ata isaa kana akka yakkaatti ilaallamee akka mataa waliin qabanne wanti samiidhaa gadi hundi jiru irratti yaalame. Kana yeroo yeroodhaan irra deddeebinee qalbeeffanna. Yeroo yeroodhaan yaadna. Yeroo yeroodhaan dubbii keenya haala irra jirru bakka irra geenye kanaan madaalla. Kanaanoo dhaabbannee madaalle bakka irra ejjennes nuuf gala, bakka boru itti deemnus qalbiidhaan sirritti galma ifa ta'e keenya akka deemnu nu gargaara. Qabsoo uummata keenyaa haqaaf qabsaa'ame kana keessatti haqaaf qabsaa'ame immoo injifannoon olaanaa irratti argamee hireen uummata keenyaa milkii olaanaa irra ga'eetti hoggansi cimaa itti dhalatee paartii cimaa ijaaree Itoophiyaa ceesisee Itoophiyaa salphinaan beekamtutti maqaa horee hoggansa wallaalummaadhaan masakamaa deeme keessaa baasee hoggansa beekumsaaf hubannoodhaan gaggeeffamtu biyya akkasii akka taatu Itoophiyaa godhee Itoophiyaa hiyyummaa fi dubattafummaadhaan addunyaa irratti beekamtu Itoophiyaa nagaa buusuudhaan Itoophiyaa boqonnaa haaraa keessatti ceessuudhaan Itoophiyaa ce'umsa olaanaa kallattii maraan akka fiddu gochuudhaan addunyaa irratti fakkeenya akka taatu hoggansa godhe hoggansa akkasii uummata horatedha uummanni Oromoo. Akka karaa deemaan adda addaa jedhu miti. Hoggansa looreeta nagaa addunyaa ta'e, hoggansa biyya qamadiidhaan kadhaadhaan beekamtu. Qamadii kadhaatiin namni wal fuudhee dhalchee ittiin guddatee deebi'ee intala ittiin heerumsiisee ittiin deebisee fuusisee ittiin awwaalamee taskaara keessa ittiin baafatu biyya akkasii maqaa ishii jijjiiree qamadii oomishuudhaan addunyaa irratti kan badhaasise hoggansa akkasii hoggansa cimaa akkasii uummata baasedha uummanni Oromoo. Biyya gaggeessitoonni biyyaa irraa dheeffan gaafa xaaliyaaniin biyya weeraru biyya mootiin irraa dheesse. Gaafa kaabatti dubbiin badu biyya mootummaan irraa dheessee Zimbaabeetti itti gale. Kan keenya immoo biyya gaggeessaan biyyaa mootiin biyyaa bahee qawwee fuuldura dhaabbatee falmee falmisiisee ittiin injifatu. Hoggansa akkasii baasee seenaa Itoophiyaa uummata jijjiira uummata Oromoo. Biyya gogiinsaan raafamte, gogiinsaan miidhamte, tulluu ishii hunda dhabde, biyyee ishii hunda dhabde. Sana uummata isaa sochoosee hoggansa ashaaraa magariisaatiin biyya keenya deebisee uwwisaa jiru. Duudhaa Oromummaa ganamaatti nu deebisee uumama faana nu araarsaa jiru. Uummata hoggansa akkasii baafatedha uummanni Oromoo. Abbaan barbaade waan barbaade jechuu danda'a. Jedhuudhaanis waan inni fidu tokko iyyuu hin jiru. Uummanni keenya sirna isaan tikfataa, hoggansa isaa in eeggataa, hoggansi isaa kallattii kaa'eef, inisheetivoota boceef immoo hojiitti hiikee akkuma kanaan dura hojjechaa injifannoo kana sadarkaa olaanaatti ceesaa dhufe. Borus injifannoo kana sadarkaa olaanaatti ceesisa. Maaliifii akkamitti qabsaa akka argateen beeka. Kanaaf nu yoo dabaree ta'e dabaree hojjechuutu nu dhaqqabe. Dabaree dafquu harka keenya amma qunca'utti tulluuwwan deebisanii misoomsuu. Duddi keenya amma cabutti qamadii jallisiidhaan oomishtummaa jijjiiruu. Inisheetivootaan potenshaala Oromiyaa ol baasuu. Isa kana. Kanaani kan Itoophiyaan kabajamaa jirtu. Kanaani maqaan biyya keenya ol ka'aa kan jiru. Hoggansi keenya muummee ministeera keenya Dr. Abiy Ahmed kanaani kan biyya keenya fuulduratti harkifachaa jiran. So qabsoon kaleessaa sun qabsoon uummanni keenya aarsaatti kaffale sun
injifannoowwan kanattii fi maqaa kanatti kan nu ceesise. Boruus qabsoon gaggeessinu toora kanaan akka injifannoon uummata keenyaa hundee isaa gadi fageeffatuu fi bakka barbaadamu akka ga'u gochuu irratti kan hojjetu. Kana giddu galeessa godhateet kan deemu. Qabsoo kana keessattidha aramaan adda addaa kan biqile. Keessattuu abaa'oo shaneen humni kun waggoottan darban uummata Oromoo irratti waan suukaneessaa waan qaanessaa raawwateera. Humni kun ambulaansii haadholeen Oromoo ittiin wal'aanamtu ittiin deessu ibiddatti qabee gubaa ba'e. Humni kun haadholee Oromoo baadiyyaa Oromiyaa keessa jiran hunda ijoollee ishii nyaachisuu qofa osoo hin taane nama bosona keessa deemaa oolu akka nyaachiftu, gumbiin ishii akka hir'atu ba'aatti ta'e. Humni kun ummanni keenya qabsaa'ee hiree argatee injifannoo isaatiin utuu boqochuu qabu injifannoo isaatiin akka hin boqonne, injifannoo argatetti akka garaan cibsanne, akka okkolu madaa mogolee uummata keenya irratti ta'ee humni badii kun misooma Oromiyaa jeeqee qe'ee Oromoo jeeqee qe'ee Oromoo qe'ee dhiigni irratti dhangala'u taasisee salphina hedduu keessa nu galche. Humni kun misoomota sila ka'aa turan hunda, pirojektoota sila ka'aa turan hunda akka hin hojjetamne kan taasisu. Uummanni keenya dukkana keessa akka jiraatu, barataan mana barnootaatti qormaata yeroo deemu akka hin qoramne humna daandira dhaabbatee itti dhukaasu. Humna akkamiiti kun? Qabsoo akkamiiti kun? Qabsoo akaakilee fi abaabileen keenya qabsaan kana eenyurraa barate humni kun kana? Kaayyoo kamittiin milkeessuudhaaf? Dhiigni kun hundi, salphinni kun hundi qe'ee Oromoo kam ittiin ol qabuudhaaf, kaayyoo qabsoo Oromoo kam boqonnaa biraatti ceessuudhaaf. Keessattuu iddoo tokko tokkotti humni kun uummata keenya eeggachiisaa, sodaatti naqaa. Humni finxaaleeyyii immoo dhufeetu uummata harka duwwaatu jiru ajjeesaa ba'e. Inni shaneeni inni eeggachiisa. Inni galgala eeggachiisee haala mijeessaa fi finxaaleeyyiin immoo garma dhufanii ajjeesu. Uummanni keenya kana keessa ba'e. Uummanni keenya salphina akkasii keessa ba'ee waggoottan darbee sirna kana tikfachaa dhiiga isaatiin salphatee kan deemaa ture. Humna abaarsaa kana kan nutti gale. Gaafa humni finxaaleeyyii immoo dhufu jalaa deema. Isaan hin du'anii jedhee jalaa dheessa. Uummatatti du'a dabarsee kenne. Qaama nageenyaa immoo uummata keenya tiksu hin waraana. Humna akkasiis humni kun. Kanaafidha uummata Oromoo humna ganee kan jennuuf. Kanaafidha kaayyoo uummata Oromootiin utubu humna hin qabne kan jennuuf. Kanaafidha humna salphinaaf nutti gadi ba'ee kan jennuuf. Kan misooma golgu, kan haadha Oromoo salphisu, kan Oromoo immoo ajjeechaadhaaf qopheessu, kan humna Oromoo diigu, humna Oromoo bittinneessu, humna akkasitti humni kun. Badiin waggoottan darbe uummata keenya keessa, uummanni keenya obsaan keessa darbe, utuu uummata biraa ta'e obsaan keessa darbuu hin danda'u.
obsa kana keessa kan darbeef ummanni keenya ummata keenya waan ta'eef qofa. Badiin kun isaaf hin malu. Isan gitu. Qabsoon isaas kaffaltiin qabsoo isaas kanaa miti. Kaffaltiin qabsoo isaa misooma. Bulchiinsa gaariiti. Tajaajila. Haqa. Malee qabsoo isaatiin barii salphinni kun isaaf hin malu. Gonkuma isaaf hin malu. Warra kaleessa luka nurraa muran, nu dararan, nu salphisaa turan faana adda uumee humna hojjetudha. Humni kun humna gantuuti. Humni kun qabsoon ummata keenyaa akka hin itifnee fi akka hin sirnoomne gochuudhaaf Oromoo takaalee humna biraatiif dabarsee kennuudhaaf humna hojjetaa jirudha humni kun. Kana gochaan qabatamaadhaan Oromiyaa guututti iddoo argate hundatti of saaxilee jira, of agarsiisee jira. Kaayyoo badii malee kaayyoo ummatummaa tokko kan qabne, kaayyoo ganamaa ummata Oromoo walqixxummaa, obbolummaa, bilisummaa sanaaf iddoo akka hin qabne gochaa qabatamaadhaan humna agarsiisedha. Humni kun ummata keenya keessaa buqqa'uutu irra jiraata. Buqqa'uutu irra jiraata. Mootummaan keenya paartii badhaadhinaatiin gaggeeffamu, mootummaan federaalaa, mootummaan naannoo Oromiyaa karaa nagaatiif qophaa'aadha. Humna badii kana hundi hojjete nagaadhaan simatee nagaadhaan galchee deebisee ijaaruudhaaf qophaa'aadha. Kan ammoo ibsa ejjennoodhaan oduu hin taane marii nageenyaa Taanzaaniyaatti godhame mijeessuudhaaf tarkaanfii mootummaa fudhate kan uummanni keenya beekudha. Badii kanatti boqonnaa cufuudhaaf. Badiin kun salphinni kun salphinaa ol waan ta'eef boqonnaa kana nagaadhaan cufuudhaaf mootummaan keenya tarkaanfii olaanaa fudhate. Humni kun humna of hin beekne, of hin madaalle waan ta'eef tarkaanfii nagaadhaaf kennameef kanas ofirra darbatee gate. Kabaja kennameef salphina filatee ofirra darbate. Kabaja ganama hin qabne baachuu dadhabeet salphinaaf murteeffatee ofirraa darbate. Warri kana arganii karaa nagaatiin qabsaa'utu nu baasa jedhan adeemsi kun sirrii miti jedhan immoo kumaatamootaan marsaa sadiin galanii leenjii fudhatanii uummatatti makamanii jiru. Isa kanaaf mootummaan naannoo keenyaa dinqisiifannaa olaanaa qabaaf galatoomaa ulfaadhaa jedhaan. Warri nagaadhaan galan kun karaan kun karaa badii ta'uu isaa hubatanii ummata Oromoo akka hin fayyanneef galee fi haadha Oromoodhaaf cinqamuu baaf gala ishiitiif rakkoo kanaan hiraaramuu oduu hin taane ambulaansiin jalaa gubachuu oduu hin taane ambulaansiin suphamuu fi ambulaansiin dabalataa galuufiitu malaaf piroojeektiin xumuramuufiitu malaaf qe'ee Oromootiif kabajatu malaaf jedhanii warra karaa nagaatiin galaniif kabaja guddaa qabnaaf. Ulfina guddaa qabnaaf. Isaan kun dhugaatti karaa badii kana hubatanii imimmaana haadha Oromootiif ulfina kennanii rifaatuu jaarsa biyyaatiif safuut kaanii warra nagaadhaan galanidha. Mootummaan keenya qaamolee akkaataa kanaan galaniif ammas kabaja olaanaa qabaaf. Har'as waamicha karaa nagaatiin akka humni kun qeesaatti nagaadhaan deebi'u Oromoo fi qe'ee Oromoo salphinaa fi badii hin taane kanarraa akka hambisu. Ammas kabajamaa caffee kana funduratti kabaja olaanaadhaan waamicha keenya dhiyeessinaaf. Warra karaa nagaatiin galuudhaaf barbaadan mootummaan keenya qophaa'aadha. Daandii kiiloomeetira 1,000 ta'e kiiloomeetira 999 funduratti deemnee simachuudhaaf qophaa'aadha nuyi nagaadhaan. Maaliif salphinni kun salphinni uummata keenyaa salphina hamaa waan ta'eef hireen kun uummata keenya harkaa bahee jennaan hireen kun duubatti deebi'uu waan hin dandeenyeef
Isa kanaaf aarsan nu hin kaffallee hin jiru. Kanaaf ammas warra karaa nagaadhaan galuu barbaadaniif mootummaan keenya qophaa'aadha. Warra karaa nagaan filanne ammas karaa badii immoo itti dhiibna jedhan immoo mootummaan tarkaaffii seeraa hin kabachiisa, tarkaaffii seeraa hin fudhata, olaantummaa seeraa hin kabachiisa. Gama kanaan hojii jalqabne cimsineet itti fufna. Caasaan keenya sadarkaadhaan jiru hojii kanaaf ergama olaanaa fudhatee kan socho'aa jiru hundumtuu cimsee irratti kan hojjetu ta'a jechuudha. Uummanni keenya uummata gootota hedduu qabudha. Rakkoo sirna kana gaaga'uudhaaf waggoottan ja'an darbe nutti aggaamamaa ture sana hunda qeerroof qarreen keenya kaleessa sirna kana qabsaa'ee fide sirna kana tiksuudhaaf halkanii guyyaa qaama nageenya hunda keessatti hirmaatee aarsaa guddaa kaffalee tikse biyya kana. Tiksaa jira ammas. Baga gadameessi haadha Oromoo gootota kana nu deesse. Aarsaa kumaa kitilaan sirni kun dhaabbatee kan jiru. Uummanni aarsaan kaffalle aarsaadhaaf hin qophoofne. Uummanni goota hin qabne seenaa hin qabaatu, ulfina hin qabaatu, maqaa hin qabaatu, qe'ee hin qabaatu. Oolmaa gootatu utubaa uummataati, utubaa biyyaati, utubaa sabaati. Qaamoleen nageenyaa keenya sadarkaa adda addaatti jiran hundumtuu aarsaa kumaaf kitila kaffalan. Uummanni keenya immoo aarsaa isaanii yoomiyyuu hin dagatu. Aarsaa isaan kaffalaniin har'a dhaabbanne. Aarsaa isaan kaffalaa jiraniin boruu agarra. Kabaja olaanaa qabnaaf, ulfina olaanaa qabnaaf, ulfina olaanaa, kabaja olaanaa tu isaaniif mala. Siidaan bara baraa sirna ijaaraa jiran kanadha. Kan dhaloonni dhufu hundumtuu itti dubbatu, kan dhaloonni dhufu hundumtuu maqaa itti godhatu, kan dhalootni dhufu hundumtuu miira walqixxummaatiin, miira obbolummaatiin, miira bilisummaatiin kan keessa jiraatu. Siidaa bara baraa laphee Oromootaa hunda keessa bara baraaf jiraatudha. Kan qaamolee nageenyaatiif kaa'amu jechaadha. Kanaaf maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galatoomaa ulfaadhaa seenaa nutti hortanii isaan jechuun barbaada. Kanaaf mootummaan keenya karaa nagaatiif karri isaa banaadha. Karaa badii kanarraa deebi'aa jennaan. Haadha Oromoon salphisinaa, jaarsa Oromoo safuun dhorkinaa, badii nama onaa nugaa karaa nagaatti deebi'aa qe'ee keessanitti galaa jennaan. Jaarsoleen biyyaa hawwaasii qe'ee uummanni keenya bal'aanis qaama namoota kana keessatti dogoggoranii galan hundayyuu karaa nagaatiin akka galaniif cimsee akka irratti hojjetuun jajjabeessa. Waamicha kabajaadhaan dhiyeessa. Boqonnaa kana cufuu qabna. Sochii badii kanarraa Oromoon waa tokko irraa fayyadamu. Warrumti hojii kana hojjechaa jiran umaa irraan fayyadaman. Irraan fayyadaman. Amma unaas irraan fayyadamne borus irraan fayyadaman. Warrumti karaa dogoggoraa jiran kun irraan fayyadaman. Abadan irraa fayyadamuu hin danda'an. Uummanni keenya finxaaleeyyiin abbaa barbaadeetti galee qe'eesaatti yeroo isa salphisu salphinni kana caalu maaltu jira? Salphinni kana caalu maaltu jira? Keenya qe'ee keessatti waloo koraa kan biraa dhufee salphinnutti galcha. Boqonnaan kun cufamuu qaba. Cufamuutu irra jiraata. Oromiyaa qe'ee Oromootiif nagaa tasgabbiitu isaaf mala. Isa kanaaf hunda isaanii karaa nagaatti deebi'aa jennaan. Kan karaa nagaa deemoo qe'ee Oromoon okkoraa deema jedhu kan immoo mootummaan olaantummaa seeraa amma kabachiisuu jalqabe cimsee kan itti fuuta. Cimsee kan itti fuuta. Qe'een Oromoo nagaa taanaan Itoophiyaa nagaa taati. Oromiyaan nagaa taanaan Itoophiyaa nagaa taati. Kanan beeku qaamoleen kun. Oromiyaa okkoruudhaan ala Itoophiyaa homaa gochuu akka hin dandeenye hin beeku.
warri abjuudhaan 4 kiiloo bulanis karaan ittiin dhufan fagoo akka ta'e hin beeku Oromiyaadhaan alatti. Karicha guyyaa guyyaadhaan nagaa Oromiyaa buufnetti itti fageessaa deemne. Araat kiiloo kan taa'u walqixxummaa, bilisummaa, obbolummaadha. Humna sabaaf sablammootaati. Kan nuti ta'a. Kanaan ala ammaan booda abdaarichuu hin baatu danda'e. Kanaaf warri qe'ee Oromoo okkoruudhaan humnoota kanaaf haala mijeessaa jiran dogoggora seenaa hojjechaa jirtu, badii hamaa raawwachaa jirtu, waan dhaloonni dhufaa darbaan dhiifama gochuuf hin dandeenye gochaa jirtu. Karaa sirriitti deebi'aa jennaan. Waan dhaloonni har'aas dhaloonni dhufu hundumtuu wanta dhiifama irratti gochuu hin dandeenye dogoggora akkasii hojjechaa jiru. Kanaaf karaa badii kanarraa deebi'uu danda'u ture jiraata. Oromoo diiguudhaan Oromoon ijaaramu waan hin jirreef. Haadha Oromoo salphisuudhaan kabajni Oromootti horamu waan hin jirreef. Ifa Oromoo dukkaneessuudhaan ifti hawwamu waan hin jirreef. Karaa misoomaa hunda danquudhaan boqonnaa yaadamu waan hin jirreef. Kanaaf karaa badii kanarraa deebi'aa jennaan. Warreen immoo kana tuttuqanii kana ibidatti itti kaa'anii sochoosan milkooftanii jennaan. Gaafa mariin nagaa sun godhamu warri muufatee sana danquudhaaf halkanii guyyaa irratti hojjetee danqeetu jira. Gowwaan keenyas of dhaga'uu dhiisee, ummata isaa dhaga'uu dhiisee, hawwii ummata isaatiif bitamuu dhiisee, diinaan gorfamee allayyaa seena. Diinaan gorfamee, diinaan hoogganamee, diina gammachiise. Gaafa fashalaa jedhamu iddoo tokko tokkotti dhukaasarra bulame gammachuudhaan. Maaliif hawwii isaanii kan jiru, kaayyoon badii isaanii kan jiru Oromoo diiguu keessatti kaayyoo san keessa dhokatee waan jiruuf jechaadha. Kanaafuu karaa badii kanarraa deebi'aa, boqonnaan kun haa cufamuu, nagaaf tasgabbii buufnee wanta ummanni keenya qabsaa'ee fi asiin ga'e kana hawwii isaa kana haa dhugoomsinuu, kallattii maraan haa ceesnuu jennaan. Waan garuu ummata keenya hin fayyadne, hawwan keenya hin boqochiifne, jaarsolee biyyaatti ulfina nurre kana waan nu diigu, kaleessa keenyas diigu, har'a keenyas balleessu, boruu keenyas dukkaneessu karaa badii, karaa kallattii hin qabne, karaa diinaaf haala mijeessu, karaa diina ummata keenyatti firee kennu kana keessaa humnoonni kun deebi'uu, karaa sirriitti deebi'anii gahee lammummaa isaanii ba'uutu irra jiraata. Gahee isaanii ba'uudhaaf har'as hin dukkanoofne, har'as otuu godhanii ummata keenyatti ulfina horuu, har'as otuu godhanii ummata keenyatti maqaa horuu, ummanni keenya xiqqaa guddaan, beekaa wallaalaan hundumtuu hawwiidhaan nagaaf tasgabbii gama hundaan guutuu ta'e ummata isaatiif hawwaa jira waan ta'eef kana keessatti gahee keessan akka taphattan irra deddeebi'ee waamicha koo dhiyeessuun barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa qormaata kana keessa taa'ee fuula lamaan qabsaa ture.
Fuulli inni tokko rakkoo amma keessaayis alaayis ture sana qolachuu, rakkoo kana dandamachuu, rakkoo kana ofirraa ittisuudhaan sirnicha lafa qabsiisuudha. Sirnicha tiksuudha. Hiree kana tiksuudha. Hojiin keenya tokkoffaan kana. Gama kanaan ummata goota, ummata cimaa, ummata aarsaa hedduu keessatti kara fuulduraatti harkaafatu waan qabnuuf ummanni keenya utuu hin jilbeeffatin as ga'ee jira. Ummanni keenya sirna xobbeetti hundumtuu diiguudhaaf itti amummatee ka'e sana akka hin diigamne Afrikaadhaaf addunyaadhaaf waan fakkeenya ta'uu danda'u akka ta'e hoogganaasaa muummee ministeera Looreeta Nagaa Addunyaa Dr. Abiy Ahmed jala hiriiree gochaan agarsiisee jira. Isa kanatti hin boonne. Borus iftaanis hojiin keenya tokkoffaan kana jechaadha. Sirnicha tiksuu. Hojiin lamaffaan sirnichi immoo bu'aa fiduu qabu fi jijjiirama uummata keenyaaf fiduu qabu moo akka fidu gochuudha. Jireenya uummata keenyaa jijjiiruudha. Uummata keenya sabboonummaan isaa dinagdeedhaan akka ifu. Uummanni keenya dinagdeedhaan dorgomaa akka ta'u. Barnootaaf teknooloojiidhaan akka cimu. Sirna cimaa akka qabaatu gochuudhaan ummata injifannoo isaa yeroo tokko mul'atee hafu duun taane walqixxummaaf obbolummaadhaan ummata boqonnaa itti fufiinsa qabaatu keessa jiraatu. Dhaloota tokko irraa dhaloota biraa irratti ba'aa kan dabarsu duun taane dhaloota dhufurraa ba'aa isaa dhaloota deemu akka ta'u sirna deemu akka ta'u gochuu irratti xiyyeeffatee ergama lammaffaa kana qabatee hojjechaa ture jira. Hojiiwwan gama lamaan kanaan hojjetaman irratti injifannoowwan abdii namatti toran garuu ammas immoo xiyyeeffannoodhaan bilchinaan laaluudhaan qaawwa biraatiif akka hin saaxilamne of eeggannoodhaan ammas immoo irratti hojjetamuu danda'u ture jiraata. Hojiin misoomaa sila kaasaa oolle kabajamaa caffeen kun qeeqee isaatti argees kaasu hojii hojjetamee jedhee beekamtii kenneefis hojiiwwan kun uummata keenyaaf hojii xiqqoodha. Hojii amma hojjenne kana kan itti gammaduu fi hojichatti immoo kan akka malee humnaa ol itti bo'uun yookaan immoo hojichaan immoo kan inaafu qaama sadii. Tokkoffaan kan amma Oromiyaan hin hubannedha. Misoomni amma jalqabne kun fi bu'aan argame kun amma Oromiyaatiin humna Oromiyaatiin yeroo ilaallu waan xiqqashuudha. Hojichi akka danda'amu qofa hojii agarsiisedha. Malee potenshaala Oromiyaatiin humna Oromiyaatiin baay'ee fagoo jira. So tokko kan dogoggoran amma humna uummata keenyaa fi humna Oromiyaa warra nu hubannedha. Qaamoleen tokko wanti hunda addaa wayii Oromiyaadhaaf akka ta'e kan warri fakkeessan jiru. Wanti xiqqoo amma mul'atte ilaalanii. Wanti xiqqoon kun akka irra deddeebinee kaafnu Oromoof Oromiyaadhaaf tiifuudha. Bokkaa inni cimaan ganaa dhufaa jira. Bokkaa cimaa sana fiduu humna danda'u, ummata danda'u waan ta'eef ummanni keenya. Kanaaf warra haga ummanni keenyaa fi naannoon keenya ga'u hin beeknetu warri nu keessaayis gammachuu humnaa ol ta'e gammaddanii amma geessan warra hin beeknedha. Tokko amma waanuma xinnoo hojjetee daggasaa oolu. Wal shallamaa oolu. Oromiyaa keessatti ammaan booda piroojeektii abbaa barbaadee eebbisuu dandeessa. Diggisiin hin danda'amu. Wal shallamuun gaabii walitti uwwisaa ooluun hin danda'amu. Reefoo jiraate reeffatti maruun hin danda'amu.